Waa'ee wallaansa kaanserii cidhaanii dhiirota miidhuu fi Baayiden ittiin qabame kan beeknu. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Joo Baayiden kaanserii cidhaanii hamaa ta'ee fi lafee isaaniitti babal'atuun qabamuun isaanii barameera. Baayiden oduu kana kan dhaga'an jimaata darbe erga torbee darbee mallattoo fincaanii irratti mul'ateef dooktaraan ilaalamanii booda ture. Waa'ee kaanserii cidhaanii fi filannoowwan wallaansa isaa isin beekuu qabdan kunooti. Kaanseriin cidhaanii maaloodha? Kaanseriin cidhaanii tishuu xannacha cidhaaniin kan kutaa sirna wal hormaataa dhiiraa sanyii dhiiraa oomishuuf gargaaru irratti dhiibbaa qaba. Innis qaama saalaa fi ujummoo fincaanii gidduutti argama. Akka NHS jedhutti dhukkubichi suuta waan guddatuuf yeroo baay'ee waggootaaf osoo hin hubatamin guddachuu danda'a. Kana jechuunis namoonni muraasni osoo wallaansan barbaachisin waggoota dheeraaf jiraachuu danda'u jechuudha. Haa ta'u malee mallattoon yeroo baay'ee hanga kaanserichi baay'ee guddatutti hin mul'atu jechuudha. Baay'een mallattoolee fincaan hordofuudhaan mallattoolee kaanserii piroostaatii baay'inaan mul'atan keessaa isa tokko hordofuun adda baafame. Inni isaas yeroo baay'ee kaanseriin cidhaanii kan adda baafamu erga guddachuun erga kalee fincaaniif qaama saalaa waliin wal qabsiisu irratti dhiibbaa uumuu eegaleen booda. Mallattoowwan isaa keessaas yeroo baay'ee fincaan itti dhaga'amu garuu hammi fincaan bahu suuta yookaan laafaa ta'e dhangala'u ta'uu danda'a. Kaanserii cidhaaniitiif qoratamuun qaama saganta'iinsa fayyaa pirezidaantii idilee ta'uu isaa Dr. Jeffrey Kuulaam Dooktara duraanii White House bara pirezidaantii Barack Obama dubbatan. Kaanseriin cidhaanii gosa kan isaanii kaanserii sombaatti aanee du'a dhiirota Ameerikaa sadarkaa lammaffaa irratti akka argamu waldaan kaanserii Ameerikaa beeksise. Akka tilmaama waldaan kaanserii Ameerikaa US keessatti bara kana namoonni haaraan dhibee kanaan qabaman 300,000 ol akka ta'an mul'isa. Dhiirota 8 keessaa gar tokko kan ta'an bara jireenya isaaniitti kaanserii cidhaanii ni qabamu. Dhiironni umuriin isaanii waggaa 80 keessa jiran kaanserii cidhaaniitiin qabamuun isaanii waan hin baratamne ta'us sadarkaa fi gosti kaanserii Baayiden yeroo adda baafametti kan dhiironni baay'ee mudatuun caalaa guddateera jechuun ogeessi Yuroolist Midstar Health Dr. Ryan Clary BBC'tti himani. Giliyaasoon iskoor maali? Kaanseriin cidhaanii pirezidaantiin duraanii US ittiin qabaman kunis iskoor Gleason 9 jedhamuun kan beekamu ta'uu waajjirri isaanii ibsa baaseen kan beeksise. Iskoor Gleason karaa baay'ee beekamaa ta'ee fi carraa dhukkubbiin kun ittiin hammaachaa adeemuu fi babal'atu sadarkaan ittiin kennuudha. Akkasumas kaanseriin babal'atee meetaatiks jedhamuun beekama. Addatti ammoo seelonni kaanserii samuuda tokko keessatti maakirooskooppii keessatti hammam akka hin baramne agarsiisa. Baay'inni isaas 6 hanga 10tti kan deemu yoo ta'u lakkoofsi olaanaa jechuunis kaanserichi cimaa ta'uu agarsiisa. Madaalliin kun kan shallagamu akkaataa seeliin kaanserii dhukkubsataa tokko keessatti argaman 6 irraa eegala. Qabxiin gadaanaan seelii kaanseriif ramadame 3dha. Kanaafidha qabxiin Giliyaasoon inni gadi aanaan kaanserii adda baasuuf 6 kan ta'e. Qabxiin Giliyaasoon 9 kan akka Baayiden kaanserii sadarkaa olaanaa jechuudha. Seelonni kaanserii qabxii 9 qabataanaan baay'ee waan hin baramnee fi kan dafee guddachuu isaa hin oolani. Filannoowwan wallaansaa Baayiden maalidha? Dhimma Baayideniitiin gosti kaanserii isaa baay'ee cimaa fi kan duraanuu lafee keessatti babal'ateedha. Akka Dr. Jamin jedhanitti garee wallaansa fayyaa Orlaandiitti yuuroojisti ta'an sadarkaan tamsa'ina filmaatawwan wallaansaa ni daangessa. Yaaliiwwan wallaansaa kan akka keemootiraappii fi istiroodistii fi wallaansi hoormoonii jedhaman kan jiran yoo ta'u amiin isaaniitu fayyisuu hin danda'an jedhan. Dhukkubsataa tasgabbeessuu fi kaanserii to'achuuf filannoowwan yaalaa baay'eedha. Garuu kongumaa kaanserii kana guutummaatti hin balleessani. Kaanseriin Baayiden qabaman kan hormoon sensitiiv akka ta'e himama. Kana jechuun ammoo kaanserichi hormoonii fayyadamee guddata yookaan cimaa jechuudha. Gosoonni kaanserii akkanaa ammoo qoricha fayyadamuun hamma hormoonota qaama keessa jiran ugguraa yookaan gadi buusuun to'achuun ni danda'ama. Dr. Biraanboot kun meeshaa filannoowwan wallaansaa Baayideniif kan karaa banu yoo ta'u kamitti deebii akka kennu ilaaluuf ammoo torban tokko yookaan ji'oota fudhachuu danda'a jedhan. Dr. Kuulaamaan akka jedhanitti Baayiden ulaagaalee hammatamuu yoo guutan yaaliiwwan kilinika dhukkubsataa sadarkaa olaanaaf seenuuf filannoo qabaachuu danda'u. Baayidenii fi maatiin isaa filannoowwan yaalii gamaggamaa akka jiran himama. Roogonisis carraa irraa fayyuu yookaan itti deebi'uu maalidha? Ibsi waajjirri Baayiden dilbata baaseen kaanserichi hormoonii irratti kan xiyyeeffate waan fakkaatuuf to'annoo bu'a qabeessa ta'e akka argatu taasisa jedheera. Gadi fageenyi haala dhukkuba Baayiden guutuun hin beekamu. Dr. Clary'n akka jedhanitti walumaa galatti dhukkubsattoonni harka 3 erga kaanserii cidhaan meetaatiksiin qabamanii booda waggaa 5 booda lubbuun ni jiraatu.
Kaanseri cidhaanii sadarkaa olaanaa irra ga'uun umurii nama tokkoo daangessuu fi mallattoolee jireenya guyyaa guyyaa rakkisaa taasisan hordofsiisuu danda'a. Dr. Kwalamaan yeroo wallaansa kaanserii cimaa ta'e ilaalan hojii waggaa 10 hanga 15 jechuun kan ibsan yoo ta'u, waggoota muraasa dhufan keessatti wallaansa qulqullina jireenya Baayiden eegu ilaaluun barbaachisaa ta'uu dubbatan. Kana keessatti kaka'umsi wayii yoo jiraate deemuudhaan mallattoolee qabaachuu fi dhiisuu keessan of ilaalchisuun barbaachisaadha jedhu Dr. Hambat.